Takkaaf deema eega bahar deeme duraan isaaf ijoollee hedduu deemu ture. Namu lakkuma deemu faca'ee akkasitti namticha isaan deemuun illee dallaalticha jechuu kiyya jalaa badee qarshii isaaniitii fi qarshii ijoollee gurrattee dallaalumaa deeman jalaa badeeti kophaa hafanii namootuma deemu addaa facee bahariif isaa tokko hafee isaanillee hedduu dararamanii dheebuudhaan beelaan hedduu rakkatanii wallahi gizee viidiyoo isaanii ilaaluu hedduun gadda. Maaliif bahar maaltuma ilmaan isaa keessaa oofee jeetiin hedduun ifillee gaafadha. Garuu cinqii heddummaatee fi rakkoo heddummaatteetu ilmaan isaa biraa oofee nam tokko ilmaan isaa biraa fagaachuun barbaadu dhugaadha. Agabuu yoo gammachuun jiraate agabuu ilmaan kee keessa taa'uu barbaadda. Garuu duraan bahar as keessa dalagatee gammachuudhaan ilmaan isaa hojii jiraachuu ture. Arraan tana egaa adawwiin heddummaatee dalagaa wallaalchisaniitii mana galchanii waggaa takka geewu deema. Mashaakala kaan raabuu kaanitti dabara. Otuma jaan namni yaa'ii godhuun hin dalaga daandaa qabu. Otuma jiru dalagaa isaallee dhiisee mana galee otuma isaan jala kaan jala goree kaan jala otuma jiru mana galchanaa kiratti. Yeroo mana galu namni kun biyya namaa keessa jirra. Biyya abbaa keenyan jirru. Biyya abbaa keenyan jirru katti jiraannu mana kana maatii kiraa nurraa eeggata. Namni ilmaan qabu ilmaanii waa meeqa si gaafata. Akkanatti harka marattee taa'uun hin jirtu. Dhugaadha. Inninis waliin laalee rakkoonti jirtus irraa dhaabbachuu hin deemtu ni harka. Sanumaaf badalaas taa'ee mashaakiluma kanaan maatii kiyyallee dararuu jee akkasitti yoo rabbi milkeesseef yaada isaa inni deemee nurraa jijjiiruu deemee ilmaan isaa irraa jijjiiruu deemee ni beeka. Waan biraatiif hin deemnee bahar garuu yoo rabbiin jee malee waan takka illee hin taatu. Yoo rabbiin jee waa hundi nu ta'a. Yoo rabbiin bakkeessa ni dhayitaa jee ni dhayita. Waa hundi nu maktuuba. Rabbitu harkaa qabaa jechuudha. Dhugaa bahar niyyatee kute eega deemee du'aa illee godhuuf hin jira. Garaa qulqullinni du'aa godhuuf hin jira. Maaliif rakkoo isaa rakkootiyya. Yeroo rakkatu sanis numan argaa yeroo dheeboo sanis numan argaa gaara san keessa namni jaallatee dhakaa san keessa saaraa san keessa hin deemu. Nama taarifa gisee deemu ilmaan Oromoo ni garra nama hedduutu taarifa deema. Akkasitti dheebotan beela'anii garuu yoo rabbiin milkeessee namoonni kan seenee kan qabamillee qabamee kaanis biyya bu'aa kaanis bakkuma jiru deebi'aa jechuudha. Akkasii hordoftaaf daawwattoota yaarraan tana maaliiffatee akkana hundaasuu itti jechuun keessan oolamu. Dhugaa amma ilmi namaa biyyarraa kaa'ee Oromiyaarraa kaa'ee taarifa deemee laffa'ee bishaan bahara guddaa kana qaxxaamuree dhufee asirraas karaa biraa karaa Suudii faan deemaa jee namni deemee laffaatii dila kana laffee qabamee hidhamee biyya darbama. Kan hundi maali? Rabbiin yoo bakkeessan katabeef malee takkallee waan rabbiin jee malee hin taatu. Kan hundi laffaatiin maali? Ni ta'a naaf ta'a jee namni san laffee deema. Bakkeessan ni dhaqaa jee. Garuu yoo rabbiin hin jenne laffaatiin isaa akkasii bilaash haftee bakkuma dhufee deebi'a. Deemu san ni gahaa jee laffee deemee gaara san keessa dheebootee beelawee garuu ani kana hunda harkuurraa silaa abbaan Hamzaa manuma isaa jiraate walumaan agabuu silaa jiraanne irra naa wayyaa. Maaliif isni akkasitti dararamuu isaa san hin jaalanne garuu arraan tana kana hunda waan naaseef maali dhugaadha bahar niyyatee deemee akkuma isin jeessan yoo rabbiin jee malee ilmi namaa ni ta'a jee yoo rabbiin gubbaarraan katabin waa takka illee hin taatu. Hundinuu rabbi harkaa. Garuu arraan tana baharis bakkee niyyatee deemee san bakkee san galmaan hin geenye maaliif akkas jettifatee jettan bahar kunoo arraan tana na bilbilee xiqqoo dura na bilbilillee kana maatii akkasitti qabamee naan jee. Ani qabamuu isaa ittiin gammada. Dhugaa dubbachuuf qabamuu isaa ittiin gammada. Maaliif sila arraan tana abbaan Hamzaa ji'a takkaaf deeman gaara san keessa deemu jira. Dararamanii deemuma jira maallaqa qabus fixatee beelawanii. Dheebootanii bishaan waan afaanii buufatan dhabaniiti bishaan tortoree hunda dhugaa deemu jira. Kan hundi maali bakkeen ni jedhisan galmaan gaadhanii dhaqaa jeeti. Silaan naa dhaqe sanaaf gammachuudha. Maaliif yoo dhaqe maaliif deema takka jiruusaa ilmaansaa raajii jiru deema. Garuu kana hundi nuun taane bahar qabamee jira qabamee naan jee naa hime xiqqoo dura naa hime bilbilillee kana maatii jarjara waa xiqqoo naa hime ummaa Hamzaa qabamee qofaa naan jee.
anis kanumaan isin ibsu as bee maaliif nama hedduu yaaddooytanii du'aa illee godhu jirtan walumaan du'aa godhuuf jirra garuu waan rabbiin jee malee taatu ani qabamuu isaattiin gammada qabamee fagaattu biyya buusanii yookaan asitti deebisan alhamdulillah rabbil alamin silaarraan tana gaara san keessaa fi maaliin jaaree maaliin dubbadha dheebuu fi beela dadhabee namni meeqaatu gaaratti hafu jira dhukkubsate alhamdulillah ka fayyaan inni naa qabame ani waan hin jiruun qabu asuma deebi'ee rakkoo fi gammachuun yoo jijjiiraan naa wayyan rakkoo san jiraate yoo gammachuun jaalala yoo jijjiiraan naa wayya ni dhufta akkallee rabbiin ni fida riskii alhamdulillah ka fayyaa guutuun inni qabame ka dhibame ka dhukkubsatiin ka waata kan ta'in bifti saadi ni deebi'a gaafa rabbiin mana isaa deebi'ee waa hundinuu ni tolti inshaallah bismillah hordoftaaf daawwattoota kiyya nama hedduun na gaafa jirtanii guyyaa lameen nama hedduu sagalee naa qabu jirtan waatsaappiidhaan waan isin dubbisuu dhabeef maaliif sagalee isaa dhaggeeffatu hin jiru bilbila isaa cufaadha naa bilbilutti hin jiru garuu alhamdulillah rabbil alamin isin jaa hordoftaaf kabajamtoota kiyya abba Hamzaa nagee qaba waa hundarra caalaan nagee dhugaa waan fudhatee manarraa bahee fixatee kasaaree nama jirtuun namni karaa deemu waa lama bakkee sanni dhaqaa yookaan bakkee sanatu hin dhaqain biyyarraa nun laffee dhufee qabamee biyyumatti darbama garuu alhamdulillah inni kan nagayaan asii deemee nagumaan qabamee isaa fayyaa qabu nagayaan rabbii maatii isaa keessatti haa deebisu inshaallah biznillah du'aa godhaa fi alhamdulillah ammishee fayyaadhaanis kanumaan isin himaa jeeti waan biraatiif miti viidiyoo kana waan isin maruuf yaadee maal cinqamuu jirtan niin beeka yeroo sagalee isaa dhabdanii yaaddooytanii anis akkuma sanii yaaddoo ture garuu na bilbilee hangas na himuunsaa ani afuura na fudhachiiste wallaahi rabbi nagaa mana isaatti haa deebisu amma karaa laffee deeme san hunda haaraatti deemaa dhufee asitti deebi'u ta'a rabbi na laaffisu faan hin jiru qabu rabbumaan bira haa jiraatu alhamdulillah abba Hamzaa gamanaa bee roorroon meeqaan irra deemu jirti garuu alhamdulillah maatii miti kan hundinuu jiraachumaatu waa hunda nama agarsiisa waa takka rakkoon qabu ani bahar qabamuusaa waa takka nan rifachisne nan gaddisiisne maaliif yoo jettanii dhuga eega manaa bahee torbee meeqa ji'aaf deema ani gaara san keessa bahar yooma waa takka teejee qalbiin tun akkamiin ararraa hojjirti naaf beeka gaara kana keessa jawwee jira qorqoo maal jaaniin bineensi tokko jira kan nama ciniinee summii qabu tokko jira sanfaa nama ajjeesa summiin isaa badduu jira sanifaa jira waa hedduu jira ani ilmaan isaa boru yoo waa takka ta'e maaliin jeetti himaa jeetin lubbuun na rakkatte halkan hirriiban qabu hanga bakkee dhaqeessan rabbiin nagee hangeessu jeetin taa'eetin halkanii fi guyyaa du'aa hin godhu ture garuu alhamdulillah waa takkan taane dheebuuf beelaa homaatimti dhiirti ni obsiti waa hunda ni obsiti dheebuuf beelaa malee inni fayyaa nagee qaamni isaas waa takka otoo hin tuqamin dhugaadhaa dararii numa jirti dararamanii garuu alhamdulillah rabbil alamin bakkee geessan illee beeku hidhaan jiraa qabamee qofaan naa hime rabbi khayri haa godhu hordoftaaf daawwattoota kiyya du'aa naa godhaa fi inshaallah rabbi afuura isaallee nu haa dhageessu akka ittiin bilbilli isaan hojjetu kana bilbila namaatii sanuu ogguma san cufatanii hidhatanii deebisatiin wajji haasawaa haalatti qabamee maal jeetin wajji haasawaa jennaan ogguma san hangasuma afuura isaan dhageesse cufamee jira hordoftaaf daawwattoota kiyya du'aa naa godhaa fi inshaallah biznillah duraanuu du'aa godhu jirtanii du'aa keessanitu hamtuu kanarraa hambisee gaara isaa guddaa san agartanii jirtan saaraa san keessa bahar baasee arra qabamullee nagee fayyaa qabaachuunsa du'aa keessanii hordoftoota kiyya hedduu du'aa keessan nu fayyaddee jirti arralee du'aa godhaa fi inshaallah biznillah rabbi afuura isaa naa dhageessisu walumaan nu haa dhageessisu yoo ani afuura isaa dhagee dhufeetin isin himaa jechuu kiyya kunoo akka ammaan tana viidiyoo tana waan waraabiif maaliif isinumaaf jecha ni yaaddooytanii hedduu qalbiin isin rarra'u jirti sanumaaf qabamee inshaallah garuu rabbiin khayrii haa godhu inshaallah afuura biraa yoo dhagee isinittiin deebi'a hanga viidiyoo biraatti walitti dhufnu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh